kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduuwwan keenya guyyaa irraa akka lakkoofsa biyya keenyatti Gurraandhala 12 bara 2010 guyyaa wiixataa guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaa irraa kan isiniif dubbisu ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. أمني مسلمة مقالة شاشة مني هيو كينا جالة تماف كبجماع أستاذ أحمد دين جبليف كونكولاتا بيتوف كوبي ثانية كاتمران بيكميم أمني مسلمة مقالة شاشة مني إروان علموت مشايكوت كان إفكيسة تمتي أصونو تجرو أستاذ كينا جالة تماف كبجماع كان نوف جدي هنمون درماتوري ميلي ساتين هندي مجاچون كونكولاتا بيتاني بداسوف كوبي ثانية أكاتمران كندستون نيتم سكنا راديو داندياك آف إبسانيم أكا كندستون نيتم سكنا إبساني تيغاريم أستاذ أحمد دين جبليف تمسا قدو دابچو إسا قبا أكا قبان إبسون غارين كون ديگرسا كونكولاتا بيتو أكا مسلم توتا مقالة شاشمانيت أكا درفامي إبسون نما أستاذ كينيا في كونكولاتا بيتو نوف إيسا غرا ديگرسا براتي تيه فدا جچون دام سا دبرسانيرو غبراتين أبلي وان كينا بكي وان غرا أستاذ كينيا في تمسوك أبنا جچون سوچي غرا غوچا أكا جران راديو دانديا كافي مميرام حالو مكانان أستاذ كينيا تمسا قدشوف كورين كان دابتيو متو كورين كون مكا أستاذ رايا باما چافي أكسبا الشيخ جمال عليتي لاكوف سيرغا بانكي بانو إسا كان إبسيو متو كاموني في نمود أستاذ أحمد دين جبل تمسون غمانچا قدو بربادن كرا لاكوف سيرغا مكا أستاذ رايا باما چافي أكسبا الشيخ جمال عليتي مبانميتي غمانچا كيستان أكدا كبستان دام سدبر فنام مكا لاكوف سيرغا رايا جمال حجي بانكين أوروميا انترناشنال بانك لاكوف سيرغا سديت توكو دوا سديت لما فا شيخ جمال علي بانكي جيغمتا أوروميا لاكوف سيرغا توكو دوا سدي جاء سدي توكو ترب سجل سدي أفر كورين كديسي تكون دبلتانيس كالتي واسبيتين غياردا تمسا أستاذ أحمد دين جبلي تاسون كم بناني في حواسف بنا أكتاسم بيك مجرا كالتي براتين أبلي وان كينا غريلي واسبي في تورا غوفان دمي جرون هايو بيكا سينا كينا بردا بچونا كم نجچون سوچي أكان غمچيسا گگيسا akka jiran beekameera hawaasa keenya sochii kana keessa shoora taphataa jiran mara raadiyoon daandiyaa hedduu galatoonfataa hojiin boonsaa ustaazota keenya fi hayyoota keenya nuuf jedhani manneen hidhaatti dararamaa turan hunda tumsu jabaatee roga hundaan akkatti cimu asumaan dhaamsa keenya dabarfannaa gooticha dargaggoo Mujib Aminoo hidhaarraa hiikame musiboota galmee Eliyaas Kadir jalatti himatamanii turan irratti dharaarragaa hin ba'u jechuun yakkame hidhaarra kan turee fi dabalataanis dargaggoota gaalaa Finfinnee fi Jimmaa waliin galmee Kadir Muhammad jalatti koreewwan fala barbaaddu hawaasa muslimaa humnaan hidhaarraa hiiksisuuf sochaataniirtu sagaleen keenya dhagaamu jettaniirtu mootummaa islaamaa dhaabuuf sochaataniirtu jedhamu yakkame hidhaan waggaa 5 ji'a 6 irratti muramuun manneen hidhaa wayyaanee keessa rama kan ture gootichi islaamaa gooticha dargaggoo Mujib Aminoo mana hidhaarraa guyyaa kaleessaa akka hiikame beekame dargaggoo Mujib Aminoo baga rabbiin maatiif uummata jaalattutti si dabale jechuu barbaanna bifa wal fakkaatuudhaan simannaan hidhamtoota keenyaaf roga hundaan taasifamaa jiru haalaan cimee itti fufee jira yeroo ammaa kanatti command postiin biyyattii keessatti labsamutti uummanni Oromoo roga hundaan jiru gootota isaa badii takka malee manneen hidhaa keessatti dararamaa turanii fi command postiin biyyattii keessatti labsame osoo isaan hin daangessin karaaf istaadiyoomii keessatti walitti qabamuudhaan hayyoota fi beektota isaaniif simannaa akkaan bareedaa taasisaa akka jiran beekamee jira kutaalee Oromiyaa godinoota hunda keessatti simannaan kun bifa dinqisiisaa ta'een cimee kan itti fufu ta'u guyyaa kaleessatti aalima keenya guddaa Sheekh Jeelaan Adaanoodhaa fi magaalaa Nageellee Booranaa istaadiyoomii magaalaa Nageellee Booranaa keessatti iddoo hawaasni magaalittii fi akkasumas keessummoonni hedduu fi godinaalee Booranaaf Gujii keessa uummanni hedduun bakka walitti qabamanitti simannaan akkaan bareedaa aalima kanaaf taasifamee jira bifuma wal fakkaatuudhaan itti gaafatamtoota dhaaba Koongirees Federaalistii Oromoo keessa tokko kan ta'e dargaggoo Addisuu Buulaaladhaa fi simannaan akkaan bareedaa godina Gujii keessatti akka taasifamee beekamee jira sagantaa kana irratti uummanni keenya lakkoofsaan hedduu ta'e kan argame yommuu ta'u abbaan gadaa Gujii duraanii Aagaa Xanxanoo akka irratti argamanii fi dhaamsa akkaan bareedaa uummata keenyaaf kan dabarsanii yommuu ta'u dargaggoon Addisuu Buulaalas qabsoon keenya cimee itti fufuudha qaba mirga abbaa biyyummaa keenya kabajsiisuudhaa fi roga hundaan uummanni keenya aarsaa guddaa kafaluudha qaba jedhaniiru bifa wal fakkaatuudhaan itti gaafatamtoota dhaaba Koongirees ilmaan Oromoo obbo Dajanee Xaafaa akkasumas
obbo Gurmeessaa Ayyaanoof akkasumas obbo Baqqala Garbaaf roga hundaan simannaan akkaan bareedaa taasifamaa kan jiru yommuu ta'u kallattiilee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hayyoota fi beektota ilmaan Oromoo badii tokko malee waggoota dheeraadhaa fi manneen hidhaa keessatti hiraarfamaa turaniif ummanni Oromoo isaan bira dhaabbachuudhaan haqaa fi hidhamtanii jechuudhaan hamilee akkaan bareedaa isaaniif kennaa jira. Bihool fakkaatuudhaan koreewwan fala barbaaddu hawaasa musliimaatti bakka mana hidhaarraa hiikamaniif ummanni musliimaa rogaalee hundaan buqqa'uudhaan simannaa akkaan bareedaa taasisaa fi jira. Ustaaza keenya Ustaaz Ahmed Jabal, Ustaaz Ahmed Mustafa, Ustaaz Muhammad Abaate fi dargaggoo Khalid Ibrahimiif ummanni keenya godinaalee adda addaarraa imaluudhaan baga rabbiin isin hiikee isin gammachiise baga manaaf maatii keessaniif ummata san jaalattanutti dabalamtan jechuudhaan kennaalee adda addaa qabachuudhaan dhufanii akka isaan daawwataa jiran maddeenni keenya guyyaarraati guyyatti odeeffannoo nuuf dhaqqabsanirraati hubachuun jira. Bihool fakkaatuudhaan hidhamtoonni siyaasaa maqaa isaanii tokko lama jechuun dandeenye hayyoota Oromoo hedduudhaaf roga hundaan simannaan akkaan bareedaa taasifamaa fi jira. Dorgommiin muummicha ministeerummaa fi dhaabota hunda keessatti taasifamaa jiru haala ajaa'iba ta'eedhaan cimee itti fufee jira. Imalli muummicha ministeeraa filachuuf taasifamaa jiru cimee akka itti fufee dhaga'amaa jira. Imala kana keessatti shiirri hedduunis akka jiru maddeenni keenya tokko kan eeran yommuu ta'u guyyaa har'aa Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa OPDO ta'ee filatamuun isaa kan himame yommuu ta'u bakki obbo Lammaa Magarsaa dabarfamee Dr. Abiy Ahmediif akka kenname beekame jira. Guyyaa har'aa koreen hojii raawwachiiftuu dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo waamtee irratti itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo Dr. Abiy Ahmed taasisuudhaan akka muuddee beekame jira. Akka odeeffannoon keessaa beektota irraa argamete Dr. Abiy waan dura taa'aa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo dhaadiyoo godhameef obbo Lammaa Magarsaa jibbanii yookaan mulquu baadanii osoo hin taane ulaagalee heera fi dhaaba muummicha ministeerummaaf guutuuf jechuudhaan odeeffannoon gameeyyiin OPDO toora Facebook irraan dabarsaa jiran kan agarsiisu yommuu ta'u odeeffannoon kun gama sabaa himaalee mootummaa irraati hamma ammatti akka bahee hin mirkanoofne. Akkaataa heera mootummaa keewwata 73 lakkoofsa tokkootiin muummichi ministeeraa kan ta'uu danda'u miseensa paarlaamaatiin dabalataan illee namni muummicha ministeera ta'uu dura taa'aa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ta'uu qaba kan jedhamee fi koreen giddu galeessa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ulaagalee heera fi hojmaata adda waayii kanneen guutuuf kan akka godheessu odeeffannoon ba'aa jiru kan addeessudha. Gameeyyiin OPDO tokko akka jedhanitti garaagarummaan obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmed gidduu hin jiru jedhamus garuu maddeenni keenya tokko akka saaxilaa jiranitti shiirri guddaan gidduu kana keessatti geggeeffamaa akka jiru addeessanii jiru. Akkuma beekamu uummanni Oromoo roga hundaan jiru yeroo ammaa kanatti muummichi ministeeraa obbo Lammaa Magarsaa nuuf haa ta'u jedhanii yeroo biyya keessa biyyaatti deeggarsa guutuudhaan gaafata jiranitti shiirri obbo Lammaa Magarsaa cinatti dhiibu cimee itti fufee jira jechuudhaan keessa beektota irraa odeeffannoon nu arganne ni addeessa. Yeroo ammaa kanatti guututti uummata Oromoo fi sabaaf sablammiilee biraa hunda biratti fudhatama kan argatan obbo Lammaa Magarsaa cinatti dhiibuudhaan muummicha ministeeraa nama biraa taasisuuf carraaquun isaanii biyyattiin sun ammas tasgabbii akka hin argannee fi shiira taasifamaa jirudha maddeenni kan jedhanii fi kallattii biraatiin namoonni biraa akka addeessanitti gareen lammaa yookaan tiimii lammaa keessaa Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa biyyattii ta'anus obbo Lammaa Magarsaa wajjin garaagarummaa takkas hin qabanu jedhamaa jira. Wantoota jiran hordofnee kan isiniif gabaafnu ta'a. godina Jimmaa aanaa Aggaaroo gandamannaa Gashaa jedhamu markaza quraanaa jabeessuuf konferensiin guddaa guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa oole. Godina Jimmaa aanaa Aggaaroo gandamannaa Gashaa jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa markaza quraanaa jajjabeessuuf sagantaan konferensii guddaa gaggeeffamaa akka maddeeni gabaasaniiru. Ganda kana keessatti markazni barattoota 700 ol keessatti baratamu kan jiru yommuu ta'u kaayyoon konferensii guyyaa kaleessaas markaza kana jajjabeessuuf akka ta'e maddeeni keenya naannicharraa nuuf gabaasanii jiru. Sagantaa konferensii kanarratti ulamoota gurguddoo dabalatee hawaasi muslimaa kumaatamatti laakkaa'aman kan irratti argaman yommuu ta'u ulamoota saganticharraa qooda fudhatan keessaa tokkoffaa Dr. Muhammad Amin Jimmaarraa, Sheikh Muhammad Amin Tamam Imaama Masgida Fatah Jimmaarraa, Sheikh Hamzaa fi ulamoonni hedduun irratti akka argaman maddeeni keenya naannicharraa gabaasanuuf dhaqqabsan nuuf gabaasanii jiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Haramaayaa maatiiwwan Oromoota wiixata darbee wareegaman ziyaaran. Humni makalaakiyaa wayyaanee wiixata darbee godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayaa bakka Xinniqee jedhamutti ilmaan Oromoo 3 ajjeesuu isaanii raadiyoon daandii haqaa gabaasuun isaa ni yaadatama. Ilmaan Oromoo wiixata darbee wareegaman tokkoffaa Mahdi Abdallaa, lammaffaa Suufiyaan Xahaa, sadaffaa dargaggoo barnoota amantaa barachuuf gaara mul'aarraati dhufe akka ta'e beekamee jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Haramaayaa guyyaa kaleessaa qarshii walitti
walitti qabuun maatiiwwan wareegamtoota kan ziyaara yommuu ta'u wareegamtoonni kun osoo hin ajjeefamiin dura keessumatti Yuusufiyaan gaazii imimmeessa agaaziin darbatu deebisee isaanitti darbachuun ummata isaa balaarraa nama dhorkaa ture akka ta'e maddeenni keenya odeeffannoo nuuf dhaqqabsan nuuf himaniiru. Rabbiin wareegamtoota keenya jannataan isaan haa qananiisu. Mormiin gabayaa lagannaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture gara naannoo Kibbaatti darbee ture guyyaadha gara naannoo Amaaraatti tarkaanfachuudhaan magaalaa Baardaaraa fi magaalaa Gondar keessatti gaggeeffamaa akka oole beekamee jira. Uummanni tokkummaan ta'uudhaan roga hundaan mormii isaa cimsaa kan itti fufee yommuu ta'u magaalaa Baardaarii fi magaalaa Gondor keessatti uummanni suuqiiwwan isaanii cufatuudhaan mana ta'anii mormii isaanii kan dhageessa yommuu ta'u ka'umsi mormii kanas maddeen keenya akka gabaasanitti lamsiin atattamaa kun atattamaan nurraa haa ka'u ajjeechaa uummata Oromoo hammarreessatti gaggeeffames akka balaaleeffatan maddeen keenya kun gabaasanii jiru. Biwol fakkaatuudhaan naannoo Kibbaa keessatti mormiin kun cimee itti fufee jira. Guyyaadhaa naannoo Amaaraarraa kan hidhamee ture Koloneel Dammaqaa Mokonninis akka hiikamee beekamee jira. oduu biyya alaa gootittiin Oromootan filannoo bara 2017 Keeniyaa Kaantrii Marsabeetitti teessoo mirga dubartootaa taate filannoo injifattee filatamte kabajamtuun sabboontittiin Saafiyaa Sheek Eedin Gurraacha guyyaadhaa wiixata Gurraandhala 19 bara 2018 injifannoo marsaa lammaffaaf galmeessite. Sabboontittiin Oromoo Booranaa Saafiyaa Sheek Eedin Gurraacha erga filannoo guddicha waliigalaa Keeniyaa kan bara 2017 gaggeeffame keessatti mirga dubartootaa Kaantrii Marsabeet dorgomte kaadhimamtoota isii wajjin dorgoman hunda sagalee caalmatiin injifattee Oromoo Booranaa hunda gammachiifte kan turte yommuu ta'u qabsooftuun Oromoo Booranaa tun erga teessoo kana injifatte awwaala shaalaqaa jaatanii Alii Tandhu kan wayyaaneen magaalaa Naayiroobii keessatti Juulaay 2 bara 1992 ijjeefte yeroo ammatti magaalaa Marsabiititti argamu bifa adda ta'een haaromsuun isii uummata Oromoo kan daran gammachiise yommuu ta'u dabalataanis uummata Oromoo naannoo Somaalii Keeniyaa keessa buqqaanii naannoo Keeniyaa lafa wattitti jedhanitti deebistee qubsiiste turte kunis daran kan uummata gammachiise ture. Kun osuma kanaan jiru kaadhimtittiin isii waliin dorgomtee injifatamte tokko kan maqaan isii Nasra Ibrahim filannoon kiyya hatame jettee sabboontittii tanatti September 13 bara 2017 himata banuun hanga guyyaa har'aatti mana murtiitti deddeebi'aa akka turte beekamee jira. Manni murtii olaanaa Marsabiit guyyaa har'aa filannoon 2017 gaggeeffame bilisaaf haqa qabeessa ta'uu isaa raggaasisee jira. Manni murtii kun akka murteessetti filannoon hannas tahee loogummaa kan hin qabneef kaadhimamtuun Nasraa Ibrahim himata bante irratti adabbii qarshii shilingii Keeniyaa miliyoona 7.5 adabuun miliyoona 2.5 sabboontittii Safiyaa fi akkasumas miliyoona 2.5 namoota boordii filannootiif qarshii miliyoona 2.5 mana murtiif akka murtaa'u adabbii dabarsee jira. Sabboontittiin Safiyaa Sheek Eedin Gurraacha turtii raadiyoo daandii haqaa wajjin taasifte keessatti uummata ishii filate hunda kan galatoonfattee fi ammaan booda mirgi dubartoota fi daa'immanii akka kabajamuuf jabaattee akka hojjettu kan ibsite yommuu ta'u dubartoonni keenyas harka dhiiraa qofa ta'anii ilaaluu hin qabani bahanii hojjechuudha qabani nutis carraa hojii ni mijeessina jechuudhaan turtii raadiyoo daandii haqaa wajjin taasifte gubbaarratti ibsitee jirti. Akkasumas kallattii biraatiin uummanni Oromoo roga hundaan tokkummaa isaa jabeesse qabsoo isaa finiinsee itti fufuudha qaba wal jajjabeessuudha qabna jechuudhaan dhaamsa ishee dabarfattee jirti. Turtii addeessaa fi Sheek Eedin wajjin taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nageenyi badhaadha fayyuma? Fayyuma. Fayya nageenyi badhaadha Hamzaa Booranaa naan jedhani raadiyoo daandii haqaarraa bilbilaa jira. Addeessaa fi haadha. Gammachuma kana dhageenye si bilbilaa jirra egaa injifannoo guddaadha filannoon duraa sun argitee marsaa duraa sun nurraa hatame sirnan qabu jedhanii ka mormataa turan har'a kun yeroo lammaffaaf irra deebitee akka injifatte dhageenye jirra. Mee maaltu sitti dhagahame gammachuun kee maalidha waan kanarraa osoo xiqqoo irraa nu ibsite waan sitti dhagahame? Gammachuu guddoon na dhagahame ani election sun irratti qaralleen injifannoon kenna. Ammoo namni marcuma sunirratti wal dorgomne fulani seera nu dhiyeesse. Waan kana ammoo seerri yaayyuu murteessee elekshinii suni taa'um seeratiin geggeeffamtee jedhanii akkasitti murteessan injifannoon kenna. Ega ammaan booda hojii guddattu isinillee irraa eegama namni keenyallee hedduu argitee abdii isinirraa qaba waan dadansaa kanaan dura uummata keenyallee hojjetaa turtanii ega mee haaluma gabaabatiin warra maamiltoota kee argitee kasi jaalatu argitee kasi deeggaru filannoo kanallee irratti hirmaate gammachuu kan kee maan dhaamtaf?
Ani gammachuu guddoon dhaga'ama community seenini la cufa gaddufteenii election sunirratti qomi fudhattee election sunirratti participating tochite gammachuu guddoon dhaga'ama. Tole lama ammaan booda akka karoora keessanitti keessumattuu gama mirga dubartootatiin hojii guddaadha kan isinirraa eegamu wanni isinirratti dorgomtanillee tana hojiin isin ammaan boodaaf karoorfattan maalidha xiqqoo irraa nuu himuu dandeettanii? Ani hojii dubartoota ijoollee kaa'imaa hojjedha. Ijoollee kaa'imaatiif dubartoota hojii warraa irratti piroograamii eeger barreeffadhee barnuun lakkaa'ee duuba akkasitti hojii oolchuu yaada. Tole. Ammoo ijoollee keenya dargaggoota akkasiin iskuula egerii hin fageeffatinillee waan hojii harkaa kaasiriin daasanii kaasuma kannikaa waan akkana kan irratti fuula ofuma ciibtu waan akkana kan hojjetti yaanna ammallee ijoollee barannoo fileereffattillee hojii kaawuntii gavmeentiillee kee barbaannee fi neeshinaal gavmeentiillee kee barbaannee fi waan dandeenyuuni ijoollee kee walitti qabnee akkasitti waliin hojjennaa jar dubartootallee rakkoo hedduu sirgaa dubartooti seenii rakkoo adda addaa argatti rakkoo tan karaa kamiin irra buqqifnaa yaada nu qabnu waan akka biizinesii kallee akka jalqabnuu fi yaannaa guruup nadeenii kallee akka sappootinee yaannaa nadeenii lafa goodemtee bisaa waraabdee qoraan cabsitee dadhabdee ilmaan guddisitee sagarii ilmaanii waliin labbuusanii ilmaan qofa guddifattee dhibadde dubartoota irraa dhibkan karaa kamiin irra buqqifnaa ilmaan warra barsiisinee fi baasarii barbaadanii fi waan danda'aniin hojii warri hojjechuu barbaannee fi tabarannoot qabdu tabarannoot hin qabnellee hojii jala kaayitiin hojjechuu dandeettu barbaannee fi karaa dandeenyuun harka qabnee fi akkisii biyyaan dhaqqabnu goonaan. Egaa maarree rabbiin irratti isin haa gargaaru waan dansaadha. Eegamee hojiin keessan kulleen akka fiixa ba'u akka galma ga'uu fi uummatallee irraati dubartootallee irraa haawwan irraa akkasumas maanguddoo dargaggeeyyii irraa warri irraati wanni isin eeddan hedduutu jira. Mee maal dhaamtaniif maal irraa eeddan uummata irraati hojiin keessan eegi uummanni isin biran dhaabbatiin uummanni eegi isin hubatiin hojiin teessanillee fiixan baatu uummata kanaadhaaf mee maal dhaamtan maal irraa eeddan? Dubartoota innaa waan jedhu ufuma harka maratanii mikeetti teessanii dirjalla sagaleen isanii dhufta nyaatan isanii dhuftiin eegatinna waan dandeettiin carraaqa jiruu keessanirra carraaqa ilmaan keessaniin barnoota geeffadda ilmaan keessan barsiifadda biizines jalqabadda waan xixiqqoo tokko ufuma gaddeebisanii teessanii harki dhiiran hin eegatina isanilleen jiruu keessanirra carraaqa edha uummata oromoolleen obboleeyyantii nu ilmaan oromoo Takko hedduu baanee armaan baanee akka isaan jajjabaatanii tokko taatanii afaan takka dubbatanii waan takka taatan isaan kanaddaa rakkoo adda addaatti isaanirra qabe rakkoon miilummiilan keessa ba'an jedhe boonanii dhoqqee miilummiilan keessa ba'an jedhe duuba akka isaan wal'eessanii maatii jira uummanni adda addaa jira waliin jibbina jaalalaa waliin jira dhawaa kukutaa haasaan takka guddaa akkasisanidha. Egaa hedduu galatoomii adde Saafiyaa Sheek Eediin Gurraachaa barri hojii kan kee ka milkii ka argitee ka badhaadhina ka quufaa si haa ta'u nulleen akka dhiyoo daandii akkatti kana si hawwina erga kan kee hawaasa Oromoo ka argitee bakkuma hundaan nu dhaga'u hundaan ni dhaqqabsinaa yeroo biraa immoo bal'inaan mata duree kanarratti ka deebinee argitee isiniif argitee qoomii waliin qabaannu ta'a horaa bulaa deebana barri keessan ka milkii haa ta'u baga injifatte baga milkoofte nagaa keessuuf jiraadhu. Galatooma galati keessan hin badiinin bulchoota keenyaa ta'a. Afaan Oromoo dubbattee lafa keenya kee qubattuutti waan cufan isa waliin jirra gurmuusanii taana obboleeyyanteessanii waan nu dandeenyu harkisanii qabna waaqii guddaanii rakkoteessan furmaatissanii jennee. Amiin amiin ayyee milkaa'e nagaa keessa bula. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Haleellaa xiyyaaronni mootummaa waraanaa Siiriyaa godina bahaa guutatti geggeessanii lubbuun musliimtota qulqulluu Siiriyaa 35 ajjeefamuun gabaafame. Haleellaa waraanni mootummaa Siiriyaa godina bahaa biyyattii goototti haleellaa boombii xayyaaraa geggeessuun lubbuun musliimtota qulqulluu lammiilee Siiriyaa ta'an 35 ajjeefamuun gabaafame. Ergaa humnootiin mootummaa Siiriyaa godina bahaa Siiriyaa guutaa deebisanii qabatan booda waraanni mootummaa Siiriyaa haleellaa waraanaa lafaatiin
godina baha gootaa deebisee qabachuuf tarkaanfii haleellaa waraanaa guyyaa har'aa fudhatee lubbuun muslimtoota qulqulluu lammiilee Siiriyaa 35 ta'an ajjeefamuun dhaabbanni oduu Anadolu News gabaase. Haleellaa boombii dhaqqabe kanaan yoo xiqqaate muslimtoonni qulqulluu lammiilee Siiriyaa 35 ta'an sa'a 24 keessatti akka haleellaa kanaan ajjeefaman kan gabaafame yeroo ta'u haleellaa kana booda waraanni mootummaa Siiriyaa humna lafaatiin loluuf qophii godhaa jiraachuu gabaafame. Akka gabaasni dhaabbata miti mootummaa miidhaa mirga dhala namaa Siiriyaatti raawwatamu hordofu United Kingdom based Syrian Observatory for Human Being gabaasetti haleellaa guyyaa har'aa geggeeffameen iddoo tokkotti namoonni 18 kan ajjeefame yeroo ta'u iddoo biraatti ammoo namoonni 17 ammoo guyyaa kaleessa akka ajjeefaman eeruun warreen du'an keessaa 5 daa'imman akka ta'anii fi namoonni 75 ta'an akka madaawan gabaase. Godina baha guutaa iddoo to'annaa mootummoota Siiriyaa jala jirtu yeroo taatu godina kana keessa lammiileen 400 ta'an kan jiraatan ta'uu gabaafame. Dabalataanis ji'a kana keessa godina baha guutaa fi Idlib qofatti musliimoonni qulqulluun lammiilee Siiriyaa ta'an 200 ta'an haleellaa waraana mootummaa Siiriyaatiin kan ajjeefaman ta'uu dhaabbanni oduu Al Jazeera gabaase. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu. Qophiiwwan keenya hafan hojiin turmaata gaarii.